Itti qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii itti yaanne. Egaan qophiin keenya har'allee amma sa'aatii kanarraa jalqabee itti fufee jira. Dhimma gadaa irratti torbee darbee waan qabanne kutaa lammaffaa isinii qoonnaa, akkasumas asoosama ni qabna, sirballee isin afeeraa. Egaa kallattumaan waa'ee gadaa fi muummee gadaa yuunivarsiitii Mattuu irratti xiyyeeffate kutaa lammaffaa isin biraan geenya. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana bu'a. Egaa jabina ofii kaasuun yeroo baay'ee hin jajjabeeffamu. Akka aadaa Oromootti jabina ofii kan kaasu otoo jabina nama biraa namni biraa kaase yookaan muummee keenya namni biraa kaase gaariidha jechuun barbaada. Egaa akka jabinaatti utuu gadaan baratiin irra deddeebi'anii amma ta'e dubbisuudhaan waan hawaasa keessa jiru barreeffamoota dhimma gadaa irratti jiran sakatta'anii barsiisuun akka jabinaatti kaafama jedhee yaada. Karaa biraatiin hanqina jirurra dhaabbannee jabina kaasuu yoo barbaachise meeshaalee baruuf barsiisuu gahaa dhabuun ni jira. Kanarra hanqinni akkasii utuu jiru barsiisonni muummee keenyaa garuu fakkeenyaaf wantoota akka laaptooppii, laabiiwwan adda addaa, jiloota gadaa irratti seeraan otoo hirmaatiin waanuma akkaataa dandeettii isaaniitiin barsiisuun kun hundiyyuu jabina jedheen yaada. Karaa biraatiin barataa ga'oomsuu irratti barsiisaan humna isaa guutuudhaan yeroo isaa kennameen alatti barataan akkamitti exit exaamii irratti barataa cimaan oomishamuu danda'a. Karaa biraatiin waan aartii wajjin wal qabatu fakkeenyaaf barsiisaan achitti aartii barsiisu akka isaan beekumsa isaanii gabbifatanii fi ogummaa isaanii akka isaan cimsatanii fi hawaasa keessa deebi'anii qorannoo adda addaa akka hojjetanii fi piroopozaala gaarii ta'e tokko wixinee gaarii ta'e tokko akka isaan hojjetanii fi kakaasuudhaan barataan karaa kamiyyuu dandeettii isaa akka inni gabbifatu ciminni muummeen keenya qabu barsiisonni keenya qaban gaarii ta'e natti mul'ata jechuun barbaada. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Jabinni muummichi qabu keessaa barsiisota kutannoo fi murannoo qaban danuu keessaa qaba. Akkasuma kana barattoonni baachii duraa yookaan immoo barattoonni muummee gadaa jalqaba irratti seenan barattoota kutannoo qabanii fi barattoota ga'umsa qaban waan ta'aniif gargaarsa waaqayyootiin muummee sana barannee keessa dabarree har'a ittiin eebbifamnee baay'een keenya hojiirra jira. Baay'een keenya immoo muummeen kun beekamtii dhabuu isaatiin iddoo garaagaraatti hojii dhabdoota ta'anii iddoo itti rakkachaa jiran jira jechuudha. Hiriyoonni keenya yeroo sana wajjin barachaa. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Jabinni ani arge baruuf barsiisuu irratti baay'ee of kennanii barsiisuun jira. Barataanis dhibaan hin dhabamu, barsiisaanis dhibaan hin dhabamu. Inni sun garuu muummee sana ibsu. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Egaa jalqaba gaafa muummee sana dorgomee barattoota hedduu wajjin dorgomnee
keessaa cabaan qaqqabuu yookaas immoo ulaagaa jarri baasanii guutee muummee sana seenee waggoota furii achi ture laafaallee achi keessatti baruu barsiisuu keessatti barsiisuu muuxannoo qabanii akkasuma waa'ee sirna gadaa irratti muuxannoo qabanii fi akkasuma barsiisota baay'ee hubannaa qabanidha kan hin barannee baane. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Hanqinoonni jiran hanqinoonni egaan jiruu jireenya dhala namaa keessatti hanqinoonni baay'ee nama mudatu. Keessattuu hanqinni muummee gadaa mudate yoo jiraate immoo gama koorsiitiin koorsiiwwan tokko koorsiiwwan baay'een muummee gadaatii wajjin wal hin qabanne nuun ittiin barachaa ture jiru. Inni kan biraan immoo koorsiiwwan nuyi barachuuf utuu qabnu hafan illee hin jiru jedheen yaada'anii. Inni kan biraan muummee kanaan hanqinoota gama laabiitiin gama meeshaalee teekinooloojii argachuutiin gama bahamee riisarchii tokko hojjechuudhaaf yookaan immoo daawwannaalee garaagaraa gochuudhaaf barnoota fakkeenyaaf piraaktisii waan qabatamaa ilaaluu yookaan immoo daawwachuu irratti hanqina guddaatu mudachaa ture. Fakkeenyaaf barattoonni gadaa kun barattoota waa'ee sirna gadaa fakkeenyaaf haa fudhannuuti yoo baalliitu barana wal harkaa fuudhama ta'e baalliin akkamitti wal harkaa akka fuudhamu barattoonni kun deemanii qabatamaan ilaaluu qabu turan qabatamaan irratti hirmaachuu qabu turan carraa kanaa hin argatin baane laabii itti qayyabatan laabii muummee gadaatiif qobaatti adda beekee illee hin qabanii kana qofa otoo hin taane daawwannaadhumaa fi iddoo tokko deemuuf yoo kaa'ame muummee kanaaf iddoon hin kennamu ture. Amma baranne keessatti marsaa tokkodha kan inni deemnee daawwannaa goone innumtiyyuu immoo hin baane deemnee achi geenya halkan tokko bullee ganama isaa deemnee galle kana jechuun maal hubata barataan tokko halkan tokko keessatti maal hubatee maal adda baasee maal irratti qorannoo godhatee. Hawaasa gadaa jechuun waan hawaasaati qabeenya hawaasaati qabeenya hawaasaa hawaasarraa gaafatamee hawaasarraa fi qoratameetu hawaasaaf immoo deebi'ee ilmaan hawaasaaf immoo irraa barsiifatamu. Kanaaf barattoonni muummee gadaa carraan kennamee fi waan hawaasaa kana hawaasa isaanii gaafachuudhaaf yuunivarsiitiin carraa yookaanis immoo advaanteejii uumeef hin qabu. Bara 2017 ji'a fulbaanaa keessa otoo bara 2017 darbiin bara 2018 ji'a 12ffaa keessa beeksisii bahee beeksisa agarree onlaayiniidhaan galmaa'uudhaaf karaa toora intarneetiin galmaa'uudhaaf yaamne. Gaafa yaallu dipaartimentii gaafata wanti sun achirratti. Gaafa dipaartimentii gaafatu dipaartimentiin gadaa keessa hin jiru ture. Gaafa dipaartimentii gadaa keessaa dhabnu kallattiimaan biiroo muummichaa kan Finfinnee yookaanis immoo kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee deemnee isaan quunnamne. Gaafa isaan quunnamnu isaan dipaartimentii gadaa jedhamu jira. Barataan fi dipaartimentii gadaan eebbifamee jiru jira. Amma yoonaatti nuti kan nuyi beeknu dipaartimentii rileetidii ta'erraatu barsiisonni barsiisaa jiru. Barsiisaa ji'oogiraafii yookaan barsiisaa saayinsii hawaasaa, barsiisaa CVC barsiisu yookaan barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaarii barsiisutu yeroo gadaa barsiisu agarre malee barataan gadaadhaan eebbifamee jira jedhanii yeroo itti biiroo Finfinnee yookaas biiroo barnoota Oromiyaa deemnee gaafannu isaanis iddoon isaan gadaadhaaf qaban dipaartimentii gaafa guutan gadaan keessa hin jiru ture. Maaliif gadaan keessaa dhibaa? Kaarikuleemii keessattoo barnoonni gadaa akka baratamu kutaa tokkorraa kaastanii barsiisaa jirtu. Kutaa 8ffaatti immoo ittiin ministirii yookaas qormaata biyyaalessaa kennaa jirtu. Har'a immoo dipaartimentiidhaan gaafa galmaa'u kennu akkamitti keessaa dhiba jennee nutu gaafate isaan illee itti dabalanii warra biiroo Finfinnee wajjin erga namoota meeqaa wajjin walitti buunee karaa garaagaraatii wajjin wal lolleetu itti dabalanii har'a gaafa fakkeenyaaf hojii irratti infoormeeshiniin hojii wayii tokko yookaanis immoo gaafa
daataa wayii guunnu gaafa dipaartimentii keenya nu gaafatan gaafa maqaan keenya guutame wanti hundumtuu guutame maqaa keenya nu gaafatan dipaartimentii keenya gaafa nu gaafatan muummeen ittiin eebbifamne gaafa nu gaafatan muummeen gadaa har'allee iddoon itti keessa hin jirre jira. Har'a gaafi nu itti sooshaal saayinsii jalatti galmoofnu jira. Gaafi barbaachisee gaafi nu itti nuti barsiisota siitiishanshiippiitii yookaan barsiisota saayinsii hawaasaati jennee itti galmahaa jirutu jira. Kanaafiyyuu muummee kanaaf har'ayyuu iddoon kennameefi yookaanis immoo akkaataan itti kennameefi iddoon kennameefi jiru baay'ee kan nama dhukkubsuudha malee kan nama quubsu yookaanis immoo iddoon kennameeraaf iddootti jechuu dandeenyu miti jechuudha. Baruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lakka maluu. Tole egaa hanqinniif jabinni waluma faana egaa kan isaan jedhanii hanqinni hedduun jiraachuu danda'a. Gama muummeetiin isaa ta'u gama sadarkaa yuunivarsiitiitiin isaa ta'u jiraachuun gadaa beekamaa miti yeroo baay'ee. Gadaan jiraa inni jedhamu kun iddoo baay'eetti mul'ata jechuudha. Kanaaf muummeemti kun jiraatee itti fufuunsaa akka hin jiru jedhamee yaadamuun sun akka hanqinaatti jechuudha kan kaafamu. Karaa biraatiin meeshaalee baruuf barsiisuudhaaf barbaachisu akka hanqinaatti jechuudha kan kaasnu. Fakkeenyaaf yeroo tokko barataan fiildii yookaan immoo bakkeewwan jiloonni adda addaa itti raawwataman ardaalee jilaa garaagaraa deemee akka inni daawwatu gochuudhaafi rakkinoonni hedduun yookaan hanqinoonni hedduun ni mul'atu jechuudha. Kana jechuun xiyyeeffannoon guddaan guutummaa guutuutti ittiin kennamu jechuudha. Maaliif waan ijaan ilaalee baratu hedduu qabaa jechuudha. Barataan gaafa iddoodhaa iddootti socho'ee jedhu haalonni kun jechuudha buuni. Karaa biraatiin immoo laabii mataa isaa danda'e dhabuun akka hanqinaatti jechuudha. Laabiirraa wantoota hedduu barataan barachuu danda'a waan ta'eef akka amma jenne ayyaanonni adda addaa jiloonni adda addaa jiran kuni hambaaleen adda addaa jiran kuni waraabamanii qindaa'anii dhaloota taanatti darbuudhaa fi sirna baruuf barsiisuu keessatti cimanii jiraachuudhaa fi laabiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun dhibuun akka hanqinaatti jechuudha. Egaa nuyis akka barsiisaatti amma nurraa eegamu beekumsa kee keessatti yookaan gadaa keessatti hojjenneerraa yoo jenne hin hojjenne wanti nurraa eegamu artiikilii adda addaa barreessuun otoo danda'amu garuu rakkinoota yookaan hanqinoota nama kaase baruuf barsiisuu irratti wantoota qabnu sanaan wal qabatee hanqinoonni kun hundi mudataniiru jechuudha. Kanaaf ammatti akka hanqinaatti wanti ani kaasuu barbaadu kana ta'u. Baruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lakka maluu. Rakkoo kana asitti furachuu qabna maaliifin furamee namni hundumtuu namni kamiyyuu dipaartimentii gadaa kana akka filatu akka baratu akka jaallatu akka itti jiraatu ta'uu qaba. Maaliif yoo jettan namni amma addunyaan gara of ta'utti as deebiteerti. Maaliifin gara aadaatti as deebiteerti. Gara orijinaaliitiitti as deebiteerti. Maaliifin caalee argameera waan ta'eef. Konseptiin durii kuni wanti durii kuni achi as dhufteessi cimina waan qabuuf wanta hanqina hin qabneef kufaatii meeqaa fi bu'aa bayii meeqaa fi osoo gaarri meeqa irratti jiguu as ga'e malee osoo waan fudhataman qabne ta'e osoo wanta lubbuu hin qabne ta'e lubbuu qaba jalqabumayyuu. Maaliifin awwaalanis awwaala sana diigee kan bahuu danda'e waan lubbuu qabuu fi waan hojiirra ooluuf waan ta'eef hanqina keenya sirreeffannee itti fufuu qabna. Dipaartimentiin akka dipaartimentiitti irratti hojjechuu qaba. Hanqina baay'ee qabna maaliif maateeriyaalonni laayibrarii keessatti hin argamne jiru. Akka gadaa dipaartimentiitti nuti amma maateeriyaalota argannee hin beeknu maaliif maateeriyaalii gadaa amma laayibrarii seenee waa baay'een argadhu. Riisarchoonni kanaan dura hojjetaman laayibrarii keessa hin jiranii. Maateeriyaalotni kun akka guutamuuf muummeen kun dhiibbaa uumuu danda'u qaba. Barattoonni gadaa kana baratan dhiibbaa uumuu danda'u qabu. Gibbiin akka gibbiitti muummee kana as gadhaabe kun kolleejjiin itti deemee hojjechuu qaban dhaamsa kiyya maaliifin baratamuu qaba gadaa waan ta'eef itti milkaa'uu qabna hojjechuu qabna irratti aadaa keenya cimsachuu qabna. Amma waa'ee aadaa kanarratti akka gibbiitti hojjetamuu jalqabeera. Aadaa fi duudhaa seenaa akka godina Iluu Abbaa Booraatti irratti wanti jalqabame jira. Wanta jalqabame kana immoo cimsinee kan itti fufnu nuti barattoonni gadaa
gadaan maal akka ta'e jechuudha. Rakkoon dhuunfaa akkuma jirti ta'e chaalenjoonni jiran akkuma jiranitti ta'anii wanta kana cabsinee keessa darbuudhaaf kutannoodhaan irratti hojjechuu qabna. Wanti nani adaraa jedhu barsiisonni keenya akka dhaamsatittis kanaan dura rakkoon nuuf furamu jennee dhiyeeffannee jira. Rakkoo sana akka nuuf furan wantoota fooyya'uu qaban akka fooyyessan barattoonni gaafa muummee kana dhufuudha jedhan barattoota waggaa tokkoffaa irratti barsiisan gadaan akka bareedaa ta'etti amala bareedaatti agarsiisuu qabu barattootatti. Maaliifin barattoota dhufanii gadaa baratan ganaa as dhufu waan ta'eef ganaa nutti dhufu waan ta'eef jaratti gaafa achi dhaqanu jarri barataan akka isaan filatu barataan akka dipaartimentii gadaa kana filatu amala gaarii barataa isaatti agarsiisee ija wal qixaatiin barataa isaa ilaalee barsiisee muummeen kun akka muummeetitti cimeetti fufuu qaba. As ga'ee asitti nu harkaa ba'uu qabu. Maaliif nama akka mattuu kanaatti amma waa baay'een qeeqa maaliif namni waa'ee gadaan beenne maaliif namni dhufee gadaa dipaartimentii gadaan beenne maaliif gadaan sirrii miti maaliif jarri sirrii miti maaliif muummeen kun sirrii miti jedhee wanta kaasu kuni irraa hundeerraa furamee akka dipaartimentii tokkotti dhaabbachuu qaba. Iddoo guddaa qabu qaba. Kan immoo iddoo guddaadhaan ga'u dhaabni kun dhaaba Oromooti, jireenyi kun jireenya Oromooti, bulchiinsi kun bulchiinsa Oromooti. Oromoon kan isaa kana kunuunfachuu qaba bakka. Ani wanti nani jedhu kunuunfachuu qabna, itti fufuu qaba, aadaan keenya cimuu qaba jedhee tana yaada. Maaliifin amma ani afaan Oromoo hin danda'u baay'ee jechuun nan dubbisaa, nan haasa'a. Qubeessuun baay'ee hin danda'u magaalaa Finfinneetti an guddadhe waan ta'eef intala Oromooti godina Shawaa Kibba Lixaatti tan dhaladhe garuu magaalaa Finfinneetti an guddadhe. Yeroo dhuman jalqabaati achumatti barumsa na galchanii achumatti an baradhe jechumni kiyya sababa Oromoo ta'eef afaan Oromoo na barsiise mana barumsaa afaan Oromoo na galchee garuu qubeessuu kana sirriitti hin danda'u garuu nani magaalaa hin danda'u jedhee of dhoksee hin jiraachuun barbaadu maaliif hanqina koo himee cimina koo cimsadhee akka hanqina sanatti guuttachuu dhafanii madda maaliifin namni irree qubee afaan Oromoo kana sirriitti irratti hojjechuu namni Oromoo kana danda'u gadaa kana baratee successful akka ta'u akka gadaan kun gadi dhaabbatu gochuu qaba waan ta'eef wanta urfaa dhageessaniin gadaan badaadha jettanii yaadinaan jedhan dhaamsan ijoollee biraarraa qabu. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lakka maluu. Wanti garaagaraa jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif wanti kun silumaayyuu waan Oromooti waggaa meeqa cabaa dhufe arras wanti cabsuu danda'u jira jechuudha. Ammas immoo ammuma kana wanti mul'ate kun immoo tumsamuu qaba jechuudha. Akka dipaartimentiitti, akka yuunivarsiitiitti, akka biyyaatti, akka mootummaatti waan hedduu godhamuufi qaba jechuudha. Akka yaada kootiitti fakkeenyaaf akka dipaartimentiitti wanti irratti hojjetamuu qabu dhimma ala birriidhaaf qofa osoo hin taane akka hojiitti qofa osoo hin taane barsiisaanii dipaartimentii kanaa akka isa dhugaasa Oromummaan itti dhaga'amee isa kan Oromummaatii fi sirriitti diiteelii gadi galee Oromummaan itti dhaga'amee birriin nyaadhaa osoo hin taane sirriitti barsiisuu qaba jechuudha. Waan hawaasaatti gatitee fi amaanaatti harka jira gatitee fi birriin duwwaa akkas irra kaa'u osoo hin taane yookaan immoo namni Oromummaan itti dhaga'ame namni waan hawaasa kana dabarsuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Barsiisaan dipaartimentii kana jechuudha. Malee akka birrii kootiif nyaadhaa osoo hin taane diiteelii akka barnoota biraa osoo hin taane barsiisuu irratti barattoonni afaan tokko haasa'u kutaa garaa garaatti dhufuyyuu tokkuma mitiire sababa kanaatii fi barattoota kan akka caala gatitee ofitti qabee waan kana amaanaa kana barsiisee dabarsuu qaba jechuudha. Maaliif innis Oromoo anis Oromoo dhagatiin ta'e jechuudha. Karaa adda addaatiin barsiisaanis barataanis dhimma Oromummaatii fi barachuu qaba. Sirriitti baratee waan kana ibsuu qaba. Barsiisaanis immoo sirriitti dhimma Oromummaatti dhaga'amee waan kana barsiisee hanqina jiru kana hunda isaa baasuu qaba jechuudha. Gibbiin immoo amma waan taasifamu keessaa wanti kun waan walooti jechuudha. Inni reejistaraala jirus, inni achirra jirus, inni eessa jirurra jiru hundi Oromoodha miti tumsee waan kana dhufee ilaalee waan gibbii kanaaf inni faarmaasistii barsiisus, inni maalirra jirus, inni seerarra jiru, inni akaadamii iddoo barbaade ta'u. Wanti irra jiru kun hundi isaa waan Oromoo waan walooti gadi ta'eef waan keenya gadi ta'eef dhufanii ilaalanii akka gibbiitti biyyi kun Oromiyaa keessa jirra, biyyi kun kan Oromooti, wanti baratamaa jiru kan hawaasaati. Gibbiin kun immoo dachee hawaasa Oromoo irra jira gadi ta'eef kanaaf waan Oromoo kana immoo waliin galee waliin guddisuu qaba. Fakkeenyaaf iddoo maatiriyaaliin garaagarsiitii kanaatti gargaarsa adda addaa muummee kanaan gochuu qaba jechuudha. Muummeen kun barbaadee dhaquu osoo hin taane gibbiin kun muummee kana barbaadee dhufuu danda'u qaba. Maaliif akka gibbii waanuma hunda qorachuu danda'a garuu wanti as jiru kun immoo waan waloodha gatitee fi waan kana beekumsa kana waan muummee kun duwwaan danda'e baasu osoo hin taane hawaasnis yuunivarsiitiin kunis tumsuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baallii walirraa fuuchaa jiru nurratti illee hin jiru carraan kun jechuudha. Ani yeroo darbee ture natti fakkaata baay'ee keessa kootti natti dhaga'amaa ture jechuudha.
gibbiin kun tubsee baajata baasee maalii fi kawan isaati bakka wanti kun jechuudha. Waan kun kan aadaa isaati inni isa hojjetaa jiru iyyuu inni maaliyyuu kan isaati jechuudha. Hawaasa kanatti dhalatee hawaasa kanarraa waan hundayyuu miti sababa kanaatiif bakka wantoonni Oromoo wanti gadaadhaan wal qabatu bakka adda addaatti gaggeeffamu. Maaliif wanti kun wanta badaa jiru dhagaatiif naannoo keenya amma akkasitti hin jiru jechuudha. Maaliif miidiyaa marraa dhaga'uudha tokko barachuudha malee. Dipaartimentii kana barachaa jiranii gargaarsi godhamee fi gibbii kanaa fi dipaartimentii kanaaf tumsi godhamee waan jiloota adda addaa irreessa adda addaa baallii wal hirkaafuudha. Wanti gadaadhaan wal qabatu hundasaa gibbiin kun tumsee barattoonni kun akkachitti argamanii waan kana ijaallalanii meeshaadhaan waraabbatanii beekumsa kana akka jarrisaan sirriitti waan sirrii dhugaa arganu akka kana gibbiin kun akka tumsa kana godhu naamaa fi karaa biraammoo laabii karaa garaagaraa waan garaagaraas amma nuuni gaafa qormaata adda addaa dhannee barbaadu osoo hin taane dhufee nu gaafatanii gibbiin kun nuufi qindeessuu qaba jechuudha. Nu barattoota gadaati dhimma hundumaa barachaa jirra dhimma hundumaa qorataa jirra jechuudha. Maaliif dipaartimentii mus dhiibbaa gochuu qaba tamaariin baratus dhiibbaa gochuu qaba gibbiin kun immoo gargaaruu qaba jedhee yaada jechuudha. Agama mootummaatiin immoo gaafa deebi'u wanti kun sirriidha haala bareedaarra jira godaa kaasee baratamaa dhufaa jira ammas immoo itti fufee sadarkaa iskuuliin galee wanti kun akka sadarkaa iskuuliitti galee ingiliffaanis baratamee oromiffaan gara gadaa kennamaara mitiire gara oliittis immoo ingiliffaan kennamee akkallee sadarkaa olaanaatti sadarkaa biyyoolessaarra akka galuun barbaada jechuudha. Maaliif wanti kun seeradha heeradha waan hedduu of jalaa qaba jechuudha. Mootummaan kanarratti hojjechuu qaba jechuudha. Ammas immoo tamaariin baratee ba'e kunis hawaasa isaa akka inni barsiisuuf kallattii adda addaatiin biiroo adda addaa galee akka hawaasa isaa tajaajilu wanti nuuni hin baranne hin jiru jechuudha. Akkamiin akka nama fayyisanu akkamiin akka barsiisanu akkamiin akka oomishanu akkamiin akka waan hedduu godhanu baranneerra jechuudha. Hojii waan hundumayyuu jechuudha. Kanaaf waan kana diiteelee akka barataan asii bahee hawaasa isaa akka inni jijjiiru hawaasa isaa karstumsa kana gochuu qaba godinaalee hunduma irrattiyyuu ba'uu qaba jechuudha. Wanti gadaadhaan wal qabatu jechuudha. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lakka maluu. Tole muummeen kun gara fuulduraatti barnoonni kun barnoota waa'ee duudhaa safuu hawaasa bal'aa hawaasa Oromoo ilmaan kuush qoratu waan ta'eef muummeen kun muummee hundayyuu hammataa waan ta'eef muummee kana keessatti gadaan waa'ee gadaallee otoo hin ibsin jalqabe gadaan akkuma beekamu waamara keessatti immoo waan hundaa argannuuf muummee kanaaf iddoon kenname akka yaada kootiitti waajjirri aadaa fi turizimii kan Oromiyaa kan godinaalee irra jiran akkuma kana biiroon barnootaalee garaagaraa illee barnoota kanaaf iddoo kennanii akkasuma kan dhaabbatoonni garaagaraa fakkeenyaaf kanneen akka yuunivarsiitii Mattuu, yuunivarsiitiin Salaaleefaa, yuunivarsiitiin Bulee Horaa iddoon itti kenname warreen amma jalqaban kun jabaatanii waan jalqaban kan dhalootaaf kuusaa godhanii otoo ol kaa'anii wantoota rakkinoota jiran kana irra darbanii osoo kuusaa godhanii ol kaa'anii baay'ee natti tola baay'ee gaariidhaan jedha. Yuunivarsiitiileen keessattuu Oromiyaa keessatti argaman gadaan barnoota waamaraa waan ta'eef gadaa beekuu jechuun of beekuudha. Sirna gadaa beekuu jechuun sirna bulchiinsa diimokiraasii ganamaa beekuu jechuudha. Fakkeenyaaf diimokiraasii ganamaa jedhamtee kan waamamtu Ateeniyaan diimokiraasiin iyyuu akka gadaatti namoota hundumaaf iddoo ilaalla. Sirna gadaa keessatti cunqursaanii fi yookaanis immoo wal qoqqooduun hin jiru. Sirni gadaa sirna namoota hundumaa of keessatti qabatu waan ta'eef namoota hundumaaf mirga kennu waan ta'eef sirna gadaa ishee ganamaa kana addunyaa utuu barsiise. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessatti argaman hundumtiyyuu yuunivarsiitii akka Wallaggaa, Dambidolloo fa'aatti yuunivarsiitiileen argaman, yuunivarsiitiileen Arsii keessatti argaman, yuunivarsiitiileen iddoo garaagaraatti argaman gadaadhaaf iddoo kennanii maalummaa gadaa hawaasa isaaniitiin dhaloota boorduuf otoo barsiisanii jedheen dhaamsa koo ka'a. Wantoota muummee kana eebbifamanii hanga har'aatti illee hojii otoo hin argatin mana isaanii taa'aa jiran yookaanis immoo hojii mataa isaanii irratti bobba'anii taa'aa jiranii. Baay'ee asitti wanti nama dhukkubsu yoo jiraate barataan tokko yuunivarsiitii keessatti waggaa hedduu yookaanis immoo umurii isaa barnoota irratti fixe muummee kanaan gaafa mana taa'u
baay'ee namatti dhagahama. Maaliif yoo jenne muummeen kun baratamaa jira. Sadarkaa elementarii irraa kaasee waan baratamaa jiru barsiisaa waa'ee gadaa hin beeknetu waa'ee gadaa barattoota dura dhaabbatee barsiisaa jira. Kana barattootni waan kanaan leenji'anii yookaanis immoo barattoonni waa'ee gadaatiin leenji'anii lafa taa'aa jiran otoo hojiitti bobba'anii waa'ee gadaa hawaasa isaaniitiif barattoota kana barsiisanii dhaloota boruuf barsiisanii jedha. Inni kan biraan mootummaan akkuma kaariikuleemii barnootaa keessa galchee barnoota kana barsiisaa jiru barattoota muummee gadaatiin eebbifamaniif dursa kennee barnoota gadaa kana leenjii garaagaraatiin tumsuudhaan kana qofa otoo hin taane barattoota amma barsiisaa waa'ee gadaa hin beeknerraa barachaa jiran barsiisaa waa'ee gadaa leenji'ee barateerraa ba'eerraa utuu baratanii kana utuu haala mijeessee mootummaadhaaf dhaamsa kanan ka'a. Akkuma kan dhaabbilee garaagaraa keessatti gadaa babal'isuudhaan sirna gadaa osoo barattoota bor dhufan yookaanis immoo dhaloota eegaree osoo barsiisee kan jedhuun dhaamsa qaba. Dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen akka aadaaf turizimii godinaalee fi akkasuma naannoo irratti Oromiyaa irratti argaman gadaadhaaf tumsa kennanii osoo waa'ee gadaa dhaloota isaanii barsiisanii natti tola. Kana qofa osoo hin taane barattoonni waa'ee sirna gadaatiin baratanii leenji'anii ba'an barnoota mata duree waa'ee gadaa kanarratti karaa miidiyaa hawaasaa isaanii kan dhuunfaa isaanii isa ta'u kan waliin yoo qabaatan yuutuubiin haa ta'u tiiktookiin haa ta'u feesbuukiidhaan osoo waa'ee gadaa promooshinii hojjetanii waa'ee gadaa dhaloota isaanii beeksisanii kan jedhuun dhaamsa qaba. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lafka maluu. Walitti deebinee jirra egaa dhaggeeffattoota keenya ammallee nu hordofaa jirtu jennee abdanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya har'as qophii keenya dhimma gadaa fi muummee gadaa irratti xiyyeeffate hanqina yerootiif jecha goolabuu hin dandeenye kutaa sadaffaaf isa xumuraasa torban qabadheen isiniif dhiyaadha. Egaa ammas qophiin keenya hin xumuramne kanatti aansee immoo sirba tokkoon booda asoosamatu isiniif dhiyaata. Ammallee amma dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Así atiende madre la que se añada a tu bendita, Maru Mayanta.
penjira maka bayar tado azaiku Akalai pa magari sani anu penjira maka bayar tado azaiku Sudah jadi kotu wali Mariana anu penjira maka bayar tado azaiku Yodo pinjabate watpurane banna anu penjira marga bayar tado azaiku Tica Asoosama Radio Barreessaan Guutaa Dirbabaa Seenessaan Abdii Gannatii Kutaa Saglaffaa Obbo Likaasaan magaalota godina Iluu Abbaa Booraa adda addaattuu karaa dalgaa lafa bituun manneen seeraan ala ijaarsisuun beekama. Hooggantootni mootummaas qabeenya isaaf jecha akkasumas ijoolleen isaa jeneraalota waan ta'aniif ni sodaatu. Lafa obbo Dhugaasaa bitee qullaatti hambisuuf bulee ka'ee kiyyoo mara. Garuu obbo Dhugaasaan isa duraan saamameefiyyuu karaan isaa hin fayyine. Humnaan deebifachuuf kiidoo hin qabu. Seeraan himachuuf yeroon isaa bubbuleera. Furmaatni inni qabu obsaan bara eeggachuu malee falli biraan waan jiru hin fakkaatu. Bashaatuu fi hiriyootni ishee qabxii seensa yuunivarsiitii fiduun yuunivarsiitiillee adda deemaniiru. Bashaatuu yuunivarsiitii Jijjigaa ga'e. Bashaatuun utuu kutaa 12 hin xumuriin akka yuunivarsiitii mootummaa hin deemne abbaa ishee amansiifachuu eegalteetti. Obbo Dhugaasaan erga intala isaa argee waggaa 2 lakkoofsiseera. Boontuudhaaf mardoo hin teenye malee lubbuun akka hin jirre mirkaneesseera. Boontuun beddellee deemtus baabbii argachuu hin dandeenye. Kanaafuu yuunivarsiitii mattuu kaampaasii beddelleetti buddeena tolchuudhaan qacaramte. Boontuun ulfa da'umsaa qofa utuu hin taane ulfa jireenya ishee hunda hammatte jechuu nama dandeessisa. Takka dhiphina abbaa isheetitu ciniinsuu caalutti ta'a. Lammatammoo barnootaaf utuu fedhii qabduu utuu dandeettii qabduu cabdee hafuun ishee immoo ciniinsuu du'aa fi jireenya gidduu jirutti fakkaata. Boontuun erga ulfa ta'uu ishee hubattee mana yaalaa kamiyyuu deemtee hordoffii tokkoyyuu hin taasifne. Sababni isaa gaafa dura aadde washiin buufata fayyaa magaalaa Mattuutti geessite abdii kutatte. Aadde washiinis haala manneen wal'aansaa biyya kanaa keessaatti kaastu garaan ishee cite. Aadde washiin
hospitaala geessuu waan dhiifteefillee itti himte. Hospitaala keessa rakkoon bulchiinsaa, rakkoon ogeessotni fayyaa sababa xiqqaachuu mindaatiif jedhanii hojii haalaan hin hojjenne, rakkoon qorichaa akka jiru itti himte. Manneen wal'aansaa yookiin kiliinikni dhuunfaan immoo tajaajilli isaanii gaarii ta'e hawaasa tajaajiluu caalaa daldalarra akka jiranuu fi hiyyeessi isaan biratti yaalamuu akka hin dandeenye itti himte. Kana qofa utoo hin taane hospitaalotni fi buufatootni fayyaa biyya kanaa qoricha baasanii warra kiliinika dhuunfaa qabanitti akka gurguran shakkii qabdu ibsite. Sababa kanaaf qaala'insi qorichaa dabalaa akka jiru itti himte. Akkasumas buufatni fayyaa magaalaa Mattuu hospitaala caalaa fooyyee qabaachuu isaa waan hubatteef achi ishee geessuu itti himte. Boontuunis kana sammuudhaa waan qabduuf mana yaalaa kamiinuu akka hin deemne murteessite. Boontuun dhiphachuu malee nyaata ittiin bulan yookiin du'a oolchuuf malee soorata madaalamaa hin nyaattu. Boontuun nama da'umsi jalaa gahe mitii. Lafeen ishee waan foongumaa tokkoyyuu qabu hin fakkaatu. Fuula isheerraa ija qofatu mul'ata. Iji ishee walluu keessa lixeera. Qaaruun ishee akkuma lafee luusii boca namaa ta'uu kan ibsu malee boontuu kan ibsu miti. Garaan ishee yoo garaa keessatti ulfa ta'e malee garaa alaatti namuma nyaata guyyaa tokko afaan hin qabde hin fakkaattu. Keessuma immoo ulfi ishee da'umsa jala ga'uun isaa yoo deesse namni gargaaru hin jirre, maatiin ishee ulfa ta'uu ishee haafuu lubbuun jirtiiyyuu quba hin qaban. Isumayyuu baabbiin erga boontuu ulfa ta'uu ishee dhagahee isheerraa faana fagaateera. Haati boontuu aadde Saddeeteen gaafuma obbo Dhugaasaan boontuun akka isheen magaalaa Mattuutti teessee barattu taasise ildiima isa ilaaluu jalqabde. Aadde Saddeeteen gaafuma boontuun manaa baatee mana kiraa ta'uu jalqabde obbo Dhugaasaatti ibidda qabsiisuu eegalte. Bultee kaatee maalan godhaa? Mucaa koo kan nyaata baasheeti. Yaa abdaarii qabarra. Hamma yoomittan karaa laalaa hafa. Inni qabu makiinaa isaatiin adeemee dhala isaa manatti fida. Ani makiinaa mitii fardallee gaangeellee hin qabu. Ammeessiin eelanfadhu na harkatti badduu baate. Sangaa ani itti lafuma hamma hin jijjiiga'ee nama tokko hin taane ittiin babbaqaffadhullee hin jiru. Alli koo manni koo inoone kaa, dhala koo tokkittii koos nan dhabe kaa jettee gungumti. Obbo Dhugaasaanis waan godhu dhabee harka isaa areeda fuula isaatti tuggaasisee ciqilee isaa jilbarra ka'atee miila isaan akka nama dibbee yookiin raamii taphatuutti lafa rukuta. Takka immoo muluu mataa isaarraa akka waan rifeensarra jiruutti haxaa'a. Yaadaan immoo bakki inni hin deemne hin jiru. Takka boontuu barbaada. Takka immoo balleessaa isaa ofirraa barbaada. Gaafa hiyyummaan rakkoo kana hunda itti fiduu isaa yaadatu immoo takka aadde Saddeetee dugda ishee gargar baasuu laata jedha. Takka immoo ofitti deebi'ee dhugaa qabdi immoo jedha. Hiyyummaan karaa dalgaa itti dhufee dhukkuba kaanseriitti ta'eera. Lafti isaa karaa malee saamamee fi keessuma jaarsoliin isaa loogii baay'isan isa aarsa. Dur jaarsi Oromoo jaarsa mataa aarrii qofa otoo hin taane jaarsa garaa aarriiti jedhama. Jaarsi durii akkuma argee jaarsummaa hin taa'u. Baay'ee sodaata. Sababni isaa dhugaa yoo jallise ofii isaa qofa otoo hin taane hanga gosa jilba torbaa yookiin abbaa torbii lakkaa'ee abaarsi yookiin adabni waaqaa akka qaqqabu Oromootu dhugeeffata. Kanaaf Oromoon jaarsummaa utuu hin taa'in dura miidhamaa fi miidhaan yookiin himataa fi himatamaan dursanii dhugaa waliif kennanii akka araaraman kan taasisaniif. Garuu erga sirni gadaas ta'e sirni jaarsummaa faayidaa wal beekumsa firummaa fi wal sodaa irratti xiyyeeffachuu eegalee kun hundi jijjiirameera. Jaarsi garaa aarrii jaarsi mataa aarrii qofatti jijjiirameera. Jaarsi Oromoo dhugaa dubbatu tuffatame. Inni arraba tolu, inni fakkeessu, inni ragaa malee dhugaatti hin amanne kabajameera.
jaarsi barnoota idilee hin baranne akka waan beekumsa hin qabneetti, dargaggeessi barnoota idilee barate immoo dhugaa beekees dhiisees akka hayyuutti ilaalamuu jalqabe. Obbo Dhugaasaan madaan kulkullee isaa dhukkubu danuudha. Qabeenya isaa haala hin taaneen qofa dhabuu otoo hin taane jaarsoliin dhugaa isaa dabsanillee mataa dhukkubbiitti ta'a. Waan ijoollee isaa adda waraanaatti dhumanii utoo isa gubuu, lafti isaa jalaa saamamuun, hiyyummaan itti dhuftee intala isaa haalaan barsiifachuu dhabuun, boontuunaas jirtiin ishee dhabamuun, aadde saddeetteen har'aa borii isatti ori'uun sammuu isaa keessatti waca mana baaburaa kan beenzilaa caalaatti hoorsa. Kutaa kurnaffaan torban dhiyaata. Itti yaannee. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. Itti yaannee.